السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota YouTube chaanaalii haadha hangaatu yookaan Raabiyaa Jamaal ta'uuf hin deema jennee yaadna. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jiruuf jireenyi kan biyya hambaa keessa jirus kan biyya ofii keessa jirus hundi keessanuu nagaa keessan Rabbiin nagaa isiniif haa godhu bakka isin jirtanitti isiniin jedha. Anis YouTubeedhaaf haarawaa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa akka kanaa miti faayidaa guddaa ofii kiyyallee irraa argadhee waan bareedaa kana booda isinii qopheessu danda'u hin danda'a jedhee abdii qaba. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Har'aaf immootu viidiyoo awwaalmarraa anaaf YouTube irratti har'an dalage jedhee ol ba'e malee baay'ee sodaattuudhaan inshallah kan booda mootu jabaadheen irratti hojjedha jedhee yaada. Na jajjabeessaa nu malee eenyu nu jajjabeessa wal jajjabeessuu qabna inshallah abdii rabbii wajjin hin jajjabaannaa yaadna. Har'a mootu xiqqoo waan ofii kiyyaa na fayyades isinillee fayyada jedhee qabadhe isiniif dhufe. Inni sunis maali jettanii warroota fuula isaatirra shifiniin jiru shifaa yookaan immoo shifiniin kan jedhamu jechuudha. Ani yeroo duraanii fuulli kiyyaarra shifaa na qaba ture. Garuu immoo erga wanta kana fayyadamee hedduu bu'aa takka irraa argadhe. Wallaahi waan ofii kiyyaatti fayyadameef malee waan ofii kiyya na fayyade isinillee fayyaduudhaaf isinii waraabe itti fayyadamaa laalaa isiniin jedha. Warroonni fuulli keessan isin shifiniin qabu jechuudha. Akkasii inni sunis maalidha? Geerfaa eenyutu yoo wallaalu geerfaadha. Geerfaa daakamaadha. Geerfaa daakamaa asitti argaa jirtan fakkaate kiisitti godhee handiifama isaaniitti godhadhaan ta'e godhe. Geerfaa maankaa tokko geerfaa biyya keenyatti maal akkam jedhamu hin beekne. Garuu biyya arabaatti geerfaa jennaan geerfaadha. Anammaa fi waan xiqqishuu dalagachuudhaaf garuu warroonni dalagdanii baay'istanii dalagdanii tillaajaa keessanii yeroo ani akka itti fayyadamutti mungkin torbaanitti yeroo lama yookaan yeroo sadii fa'aa akkana fayyadamu ture. Isin immoo akkuma isinitti toletti dandeettan yoo barbaaddan guyyaa tokko yookaan lama gidduu waltanii ittis fayyadamuu ni dandeessanii. Anammaaf maal qabu takkittiin dalagadha. Isinumatti argisiisuuf hin jedheen malee. Inni itti aanu mootuu daa'ima. Daa'imni baay'ee faayidaa qabanii hundi kennayu. Daa'imnis akkasuma daa'imman isa aslii miti garuu kun osoo aslii qabaattanii aslitti fayyadamtan ta'e bareedaadha. Garuu aslii hin qabu. Asliin biyyuma keenyatti hafe wanti hundi isaatu biyya arabaa kana sokkorumaan daa'ima jennaa haa ta'u garuu asliin osoo qabaanne bareedaadha. Garuu aslii miti kun sokkoruma walitti daddabalanii daa'ima jedhaniini. Daimas maankaa takkaan itti godhe garuu immoo daa'ima akkaatuma geerfaa itti godhatanii itti dabalachuu dandeettanii yeroo waliin dhooftanitti akka inni isiniif laafetti jechuudha. Yoo isin hanqate immoo yoo isin geerfaan xiqqishuu isin jalaa akka jabaatu ta'e furdatu ta'e itti dabalachuus ni dandeessan. Garuu akka fuula keessaniin itti fayyadama keessaniitiin jechuudha. Ani ammoo maal qabu akka itti fayyadamu sirriitti waliin dhoofnee akka keessattuu nuti warri biyya arabaa dalagnu kun keessattuu warri nyaata waan adda addaa ho'aa inni tokkoffaan shifiniina namatti baasuu ho'aa kushiinaan arabaa keessa dalagaa oolu shifiniinni eenyumtuu ni qaba biyya hambaa kana keessatti. Yaani ho'a keessa waan
kushiinaa arabaa keessa dalagaa waan ooluuf shifiniin nutti hima garuu immoo ofii keenyallee immoo manatti waan shifiniin nurraa balleessu fayyadamu yeroo raftii keenyatti baay'ee bareedaadha. Sirricha waliin kunnee akka daa'imaa fi girfaa inni waamuma lama qofa bas daa'imaa fi girfaa qofa wanti biraa waan itti fayyadamu hin jiru. Yani makaadira wanti salphaadha jechuudha waan mana keessatti argamudha. Yani waan baay'ee ala nu barbaachisu miti keessattuu warroonni biyya arabaa jirtanii girfaa fi daa'ima arabni manaan dhabdu yeroo raftii keessanitti akkuma dalagaa arabaa sanitti fuula keessanillee fi yaada yeroo kennaa fuula keessan bareechifadhaa isiniin jedha. Amma dubartoonni babbareedde malee dhiirri jalee siraa diddeerti siraa babbareechuun laazima. Dalagaa qofa irratti of gannee birrii jennee ofillee gatuun gaarii miti. Of jajjabeessaa isiniin jedha. Ani garuu dhugaa dubbachuudhaa fi girfaa fi daa'ima hedduu fuula keenya fayyadee jira. Yani baay'ee itti fayyadamne garuu torbee lama keessatti bu'aa isaa argadheera. Itti fayyadamee yeroo hedduu wallaahi baay'ee tokko kan hundi shifiniina ta'ee baay'ee tokko akkamallee shifiniina bakka akkanumatti ho'an bunu jedhee qaama keessa yaa'u jechuudha. Hedduu narraa balleessee wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf waan ofii kiyyaa itti fayyadame. Rabbiin biyya namaa keessatti nu dhibini. Rabbi fayyaa nu haa kennu, nagaan biyya keenyatti yaada muraada keenya guutee nagaan biyyatti nu haa galchu. Inshaallah. Ani akkanatti waliin ga'ee jira. Akka kireemitti jechuudha. Ani maankaa tokko yaani daa'ima maankaa tokko girfaa maankaa tokko. Bas yoo sanis guddifattanii dalagachuu barbaaddan kanarra kan jiran amma kun fuula kiyya baqiidha. Irraa naaf irraa keessa kaawwadha. Inshaallah. Maal godha eega kana geessee walitti laaqadhee geessee booda hundi keenya yoo waan fuula keenya saamunaa fuula keenyaaf nu tamsa'u dhiqachuu ni dandeenya. Ani garuu iyyuu saamunaa hedduus jarrabee kan fuula kiyyaaf naa ta'ee hanga irratti yeroo iddoo saamunaa onlaayinis talabee maalis talabee wanta akka bu'aan an qabu keessattuu immoo saamunoonni adda addaa gogaa qaama keenyatti irratti bakka hin goggoysaa fuula keenya hedduu walitti goggoysee booda mootu akka waan coraan keenya luqqa'uu maan akkasiin waatti mul'isa. Ani garuu saamunaa kanatti erga fayyadamuu eegalee argitan jedhee yaada. Saamunaa kanatti erga fayyadamuu eegalee hedduu takka waa qaba wallaahi. Awwaluma yeroo dhiqattanii nu fuula keessanii nu yeroo dhiqattanii bakka hin jiraame qodaa qaama kee fuula keessanii lis godhee bareecha. Kun immoo hedduu kan akka kireemitti itti fayyadamanis jira, kan akka saamunaatti itti fayyadamanis jira. Ani garuu yoo kana qofatti fayyadamu akka fuulli keenya zeena nama fuulli biyya fuula zayitiidha. Yani fuula du'anii qabu. Yani fuulli ilmi nama tokko miti. Kun immoo qaama zayitiin qabnu jira. Ani immoo saamunaan kun hedduu naa ta'ee jira. Hedduu takkanaa ta'ee jira. Yoo barbaaddan gatiin isaa baay'ee guddii miti. Mungkin darbee qarshii 30 yookaan immoo 40 irra hin darbu bitaatii itti fayyadamaniin jedha. Hedduu na tasmaamee jira kun. Yeroo fuula keessanii dhiqattan hedduu takka laaffisa itti fayyadamaa isiniin jedha. Maal isiniin jedhu barbaade ani yeroo kana yeroo dibadhee osoo kana hin dibanne kanaan hin dhiqadha. Maaliif qodaan fuula keenya osoo wanta kan dibne qulqulluu ta'uu qaba. Ani kanaan dhiqadhee
sirriitti fuula kiyya eega goggogee booda qorsee kana dhiqadhee goggosee booda kanan itti dibadha. Lammata mootu yeroo warri shifiniinni fuula keessan shifiniinni itti ba'ee shifiniinni qabu kana yeroo dibattanii xiqqoo nama guba. Xiqqoo qodaa keessanii shifshuu godhaa yaani sodaatanii uumaa tokko hin qabu yaani waan shifiniinni ta'eef yookiin qodaa fuula keessanii dibattanii isin guba waan ta'eef anamma yeroo awwaala shifaa qabu yeroo dibadhu hedduu takka na gubu ture. Yaani bakka akkamillee nama guba shifiniina wajjin finniinsa jechuudha yeroo qabdan isin guba. Garuu an ammaaf xiqqoo akkasuma nan gubu xiqqoo isin guba yeroo dibadhuu fi yeroo obsitanii akkanas nuusaa fuula keessan irra tursiistanii misaajii godhuudha fuula keessan sirriitti harka kana duwweeraadhanii misaajii gootanii turtanii ammallee daqiiqaa muraasaadhaaf bakka qaama fuula keessanii wal geessanii misaajii godhuudha. Nama dibadheen isin argisiisa maaliif itti fayyadamuu barbaadu akkasumas baay'ee wallaahi baay'ee naaf tamacha'ee jira itti fayyadamaa isiniin jedha. Hedduu takka waan fuula bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jedha wallaahi hedduu takka bu'aa qaba. Nama Society keessatti dibachuu baradhee akkanatti tolaan jiru garuu haa ta'u. Shaarbii wajjillee taa'aa hin jiru garuu Society jalatti dibachuu baradhee akkamma waan dibataa irratti fakkaata. Wallahi yeroo dibattanii bakka mesaajii gootanii yaani yeroo makana akkana gootanii kana riidanii jechuudha. Akka waan qodaa du'aa kaasutti yaani fuula keenya baay'ee qulqulleessa yeroo dhiqannuyyuu garuu dura dhiqadhaa fuula keessan dura dhiqadhaa malee kan itti dibaddanii eega dhiqattan bishaan qofaan dhiqadhaa saamunaadhaan maaliidhaan hin dhiqatina bishaan qofaadhaan. Bishaan ho'aa osoo hin ta'in bishaan xiqqoo labbisanii dhiqadhaa. Ani baay'ee na fayyadee jira garuu hedduu takka na fayyadee jira. Isinillee na fayyada jedhee yaada. Inshallah waan birallee qabadhee isiniif dhufuu jira. Wallahi hedduu takka natti tamachaa hin jiru dibachuuni. Society keessatti maal akka dibachuun beeku. Daa'imni yeroo dibadhu kana xiqqoo natti dhagamaara gubaan isaa garuu gubaan isaa kun bareedaadha. Garfaa fi deemee baay'ee bareedaadha fuula dibadhaa itti fayyadamaa babbareedaa babbareenni bareedni yoo bareedni dhiirri silaayuu Mushurraa gogaa dhalaan biyya Arabaa jirtan tun sirriitti fuula keessan jajjabeessa. Dalagaan hambaa dullatti nama godha. Dalagaan Arabaa keessattuu dullatti nama godha. Warroonni doora sadii fa'a doora afur fa'a dalagda. Jajjabaadha. Of jajjabeessa. Qaama keessan fuula keessan jajjabeessa. Of gattanii hin taa'ina. Dhiirri biyya kana Itoophiyaa galee xixiqqishoo isin irratti fuudhaa jajjabeessa. Dullatti hidhatan isiniin jedhee. Jajjabaadha diddibadhaa of babbareechaa hin gatinaa birri jettanii. Garuu ammallee birreen bareedumallee qabaattu birreen nama bareechiti. Birriin nama bareechiti rakkoo hin qabu garuu isinillee bareeda. Ganni maal fakkaadhe? Bareedeen ta'e aga duraa caalaa itti dhibeenyu bareedee jira argitanii amma maal na bareechi. Ani waa'ee fuulaa waa'ee namni dalagaan kanallee ol bahee dalageen beeku garuu hedduu waan itti fayyadameef isin dalagee itti fayyadamaa rabbiin nun dhibini garuu warri shifaa qabdanii
hedduu takka baay'ee na gubaa jira. Yani isinillee isin gubarifattanii birraa kanneen sodaattanii jechuudha. Isin duratti dibadhee maaliif namni hedduu waa YouTube irratti namni dalagu waa hojjetee na fayyadaa itti fayyadamaa jedhu hedduun nama namanu maaliif mungkin fuula nu balleessuu danda'a. Yookaan immoo like fi comment yookaan subscribe ittiin argachuu fi namaan jedha la'asan qofa osoo hin ta'in ofii kiyya waan jarrabee mitaakkidaa irraa faayidaa argadhee fi wallaahi hedduu na galateeffatanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Inshaallah warra itti fayyadamtanii immoo faayidaa isaa argitanii isinii dansadee isinitti tole komentii jalatti na barreessaa. Inshaallah wal baruuf jirra tana boodallee waan na fayyadee ofii kiyyaa waan tokko osoo ofii kiyyaa ittiin fayyadamne ol ba'ee na fayyadaa isiniin jedhu itti fayyadamee waan na fayyadu yoo arge isiniifis akka faayidaa ta'u inshaallah ol ba'ee isiniif ni himan jedha. Na jajjabeessaa subscribe naaf godhaa like naaf godhaa. Manni kunis inshaallah fuulduraaf yoo rabbiin jedhee kiyya ta'an jedhee abdii qaba. Nama kan na kenne is inshaallah asumaan galateeffachuu barbaada. Adaadootiyyaa hedduu galatoomi siin jedha. Bakka nagaan min jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.